naannoon kun naannoo carcari akkuma siniin jenne imalli keenyas gara carcari akkuma siniin jenne ciroorraa kaanee arbarakkatteen dabarree amma bakka jirru kan sororoon geenye waa'ee sororoo moo waasniin jechuu barbaannaa mee Ahmad daawwattoota keenya sororoo gaara miidhagaa si mul'atu kana bishaan gaara kana keessaa maddus hedduu qabbanaadha dhugunan onnee nama gabgodhaa jedhan namoonni naannoo kana baadiyyaan Harargee immoo akkuma argitu kun magaalaa fakkaata gamaa gamanaan gaarreen marfamanii manneen hedduu manni qorqorroo haala kanaan mul'atu qonnaan bultoonni Harargeetis jallisitti hedduu fayyadamanii jiru natti fakkaata miti lafti magariisa sirriitti malee gaa qotee bultoonni warri kaanis qotee bultoota Harargee kanarraa barumsa gaarii argattu jenneef yookiin immoo fakkeenya sinii ta'u jenneetu amanna gaarreen gama kanatti argitan gaarreen wal qabataa jal'oo jedhamu gaarreen kun Harargee kaanii Arsiif Baalee qaxxaamuranii Boorana ga'u jedhamee nutti himameera miti Ahmad Harargee kaanii galma abbaa gadaa Boorana irratti wal ga'u jechaadha garuu imala keenya akkanarraan fannee garam deemaa jirra daawwattoota keenya imalli keenya gara Odaa Bultum Odaaleen shanan akka jiran beektu Odaalee shanan keessaa tokko kan ta'e gara Odaa Bultum deemaa jirra wajjin mala abbaa gadaa wajjin Odaa Bultum jala teenne ayyaanicha wajjin kabajna jechuudha ayyaana gaarii bashannana gaarii isiniif haa ta'u sagantaan bashannana addaa godina Harargee lixaatii sin dabru ammas itti fufa amma magaalaa Cirootirraa kaanee as naannoo Odaa Bultum geennee jirra muka jedhu malee Odaan muka miti teessoo abbaa gadaa galma Oromooti dhugumatti galma Oromooti kanaaf immoo kan nu mirkaneessuudhaaf manguddoon biyyaa as jiranii Odaan Bultum godina Harargee lixaa aanaa Qunnii Araddaa Godaa Horaa keessatti argama waa'ee Odaa kanaa nutti himuudhaaf manguddoon as nu cinaatti argitan Haji Murmur Abbaa Seenaati egaa isaanirraa waa'ee seena qabeessummaa naannoo kanaa hordofa mee Haji Murmur galatooma isinillee kan lafa fagoo sanii dhuftanii numa wajjin karaa hundattuu xaartanii duuba waan kanarraan tana duuba gartee ayyaana guyyaa mawlidaatiin asitti duuba gartee argamtanii nillee duuba gaafattan galatooma Odaan Oromoodha hedduudha Odaan Oromoodha Odaan seeraa fi heerri jalatti tumame Odaan duuba waggaa jalataa waggaa 12 faa jalataanii seeraa fi heerri jalatti tumame Odaa 5 Odaan eebbiti jalatti godhamte Odaa 4 waliigala Odaan Oromoodha Odaa 9 Odaan 5 artee seerri jalatti tumame san tokkoffaa Odaa Roobaati Baale keessatti argama lafti isaa gaafa akka seenaa addunyaatti gaafnichitti walitti qabaman bara 3,666 taal sun lafa fagoo dhaloota Yesus Kiristoos dura achirraa qabee duuba Oromoon oduma gadaan bulu odoo seera hin guutamin guuttatuudhaaf waggaa dheeraa hoggaa duuba gartee dhibbeentaa hedduu hoggaa dabre Odaa bulu Odaan 5 kan quxisuudha Odaa Bultum ta'e hundallee kaanillee maqaa siifin dhawaa Odaan lammeessaadhaa Odaa Bisiri Odaan sadeessaadhaa Odaa Ulleeti Odaan afreessaadhaa Odaa Nabeeti Odaan shaneessaadhaa Odaa Bultum Odaan quxisuun Odaa Heessaa quxisuun Odaa kana Odaa Bultum kana Odaa Bultum kana duuba gartee duuti namarraa dhabamteeti hoggaa as bulansaniin dura namuu bakka bulutti ilmaan murawwaa namumaa irraa du'a
bootaan tun hin taane battalti tun hin taane jedhanii tookaanii deeman odoo deemanii bara kuma hedduu eega turanii as gaafa dhufanii as bulan duuti raafte bullee bultee jechuun amma bullee bultee waliin jaan kana guyyaa san baate jecha asitti aannan itti tan itu jechaan asitti moggaafame aannan san asitti raasanii kuno hora baaduu jedhanii asitti baaduu dhangalaasan eega dhadhaa keessaa fudhatanii nagayni asitti dhufe hanga duuba odaa shanan kana odaa afran duraa bulan seerriin guutamne seerrii wanni isaan guutamuu barbaachisu qabxii 500 odaa duuba gartee roobaatti qabxii 250 qofaa bahe odaa duuba gartee bisilitti qabxii 300 ta'e odaa ulleetti qabxii 350 odaa nabeetti qabxii 450 ta'e qabxii 500 as guutan sanirratti aannanis ittitanii aannan raagaa kadeemmatanii sanis ittitanii duuba gosti sanis ituu jedhamte itu jechuun duuba maqaa namaatii miti garii namni gartee seenaan beene itu jechaan maqaa namaatii ilma tokkichallee ni akkasii miti itu jechuun aannan itite sanirraa wahayyuunu ititanii jechaa sanirraa gosa ta'e asitti duuba gosti shanan gaafa san gosti ituu 9 jedhanii gosti saylan gaafa san as bulte sadii alga taakkaji sagalgaa dullaa 2 sadii baabbo 3 afur galaan 4 sadii gaamo 5 afur baay'ee 6 afur arroojii 7 sadii daayyo 8 waayyee fi addaayyu tokko waliin hoggaamma galmaa sitti qabatan isaan lamaan bakka takkittidha galmi 8 wannitti ta'esanii kasaylanii kaawsaydii ituun 9 ulfinaa wajjin 10 wanni jedhaniif kana ulfinni warra qaalluuti warri qaalluudhaa kun olii hiduuba gartee laga mormorii achi hiduuba ona qaba as keessaan qabu sheeka eebbaaf as taa'e jecha asitti waa hundi guutame ituun yoo duuba matagala siidhaa laalle kurumaa fi galaan kuraa fi galaan sigaltee ituun lamatuuti kuraa galaan galaanis ka murawwaati sigaltee galaan ka warre ka murawwaati kura ka murawwaati murawwa ka bareentooti sigaltee bareento ka oromooti afran qalloo bareento oromooti arusiin ka ximugaa bareento oromooti karrayyuun ilmaan karrayyuu bareento oromooti anniyya ilmaan humbannaa bareento oromooti bareento oromootii fi ilmaan booranaa oromootiitu oromoo jedhama Borana Oromo Barento Oromo hawako daadhiin ka utteen ka biite ka walaabuuti Oromo baati walaabu ribu alfuuna wanni jaaniif kana walaabuutti maddatti galchitan walaabu jilichaa bar maqaana maati sigalte walaabu ka jilicha ka dawwaaro oofa ka shara ka adi karaa boraabu ka doori ka tabbo ka murmur ka maama ka warar ka waayu ka gooda ka marii wal mari'annaan achirra dhufte mariin ka galaan ka waado ka shunkur ka iram ka kuush ka haam kana biyyullaahi nuti kuushi nagada kuushi jechaadha carcar jedhama yeroo hedduu ole carcar kun maali carcar jechuun bar bishaan lafa caffee qabdu ta'uggaa akkatti atirra deemte carjanii miira jalaa agartee bishaan sitti ol faffaca'an jechaadha akka jecha ka bishaan hedduu qabu jecha naannoon kunis gamasii kaasee carcar jedhamee carcar makaala inni kun laga caffeeti caffee carcari kanaaf caffee carcarraa ka'e carcar jaama tole egaa ayyaana mooliidaa sababeeffachuudhaan ka as jirru amma gara waltajjii magaalaa Ciroo